obsaane gati saayinabu ndomaani waa. Ashama harka fuunee nageenya raarri waaqayyootiniif haa ta'uu lafaaf iddoo jirtanitti hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo akkam fayyaa keessan jirtu anis nagaa koo jira. Egaa akkuma beeku guyyaan har'aa kun guyyaa torbee hosaayinaa jedhamuudhaan kan beekamu. Torbaan kana keessa hosaayinaa jechuun afaan Giriikii irraa jecha dhufe gaafa ta'u hiikan isaa ammumatti nu fayyisi nu maarii ahun aadinen ማለት ነው. waaqayyo arjummaa isaatiin araara isaatiin nu haa mil'atu nu haa jaallatu dhiifama isaatiin biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa biyya lafaa faarsaa godhee kenne nullee akka nu jaallate cubbuu keenyaaf badii keenya nu dhiisee arjummaa isaatiin nu mil'atee gara fuula isaa nu simatu abdii sarraa qabna waaqayyo abbaa araara waan ta'eef. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana maal jechuun barbaadee dhufe umrii biyya lafaa kana irratti jechaadha. Hamma jiraanni dabarsine waggaa 50 jiraadheera, waggaa 20 jiraadheera, waggaa 30 jiraadheera, waggaa 40 jiraadheera, waggaa 35 jiraadheera jennee murteessina. Garuu hamma jiraan wanna nu hafe hin beeknu jechaadha. Kana irratti maal jechuun barbaade obboleetti keenya qananii adunyaa haadha manaa yookiin jaalallee Andu'aalim Gosaa kan taate du'aan biyya lafaa kanarraa erga dhabamtee ji'a tokko ol lakkoofsistee gara ji'a lammaffaa ceetee jirti jechaadha. Kana jechuun dhugaan ishii bahee jechuu miti. Ishii of ajjeese jechuudhaaf dhiigni tokko darbiirraa of darbitee akkasumas immoo qoricha dhuddee mana keessatti isa turkutee waa meeqa haasa'ame karaa social media. Dhugaan eenyu bira jira? Waaqa bira jira. Dhugaan ilma eenyuti? Ilma waaqati. Nuti kan barbaannu maal? Dhugaadha. Isallee dhabne innis mana hidhaa keessatti ji'a tokko dukkana keessa gadda haadha manasaa. Guyyaa awwaala sanbichaa poolisiidhaan marsamee awwaala irratti argamee jira. Gaafuma sanuu han eeyyamaniif haa galatooman jechuun barbaada. Asirratti maal jechuun barbaade umriin keenya gabaabduudha laala. Isheen waggaa kana ayyaana hosaayinaa kana irratti suura ishee kan waggaa kana laaleni waan garaana nyaate jechaadha. Isa natti dhagahamee isinittoo akkam dhagahameera miira akkamii qabdammee kan jedhu isiniif yaada koo yaade dubbadhe malee viidiyoo hojjechuullee qophii hin qabu waa'ee namaatirraa isa hojjedhee hin beeku. Waaqayyo isheedhaaf arjummaa isaatiin araara isaatiin dhiifama isheedhaaf haa godhu. Waaqayyo abbaa jaalalaati. Waaqayyo abbaa dhiifamaati. Lubbuu ishee haa maaru. Lubbuun ishee boqannaa bara baraa argattu. Biyyoon ishee itti haa qallalu. Akkuma isa faarsaa turte, akkuma isa galateeffachaa turte, akkuma waggaa kanaa jiraatteef isaaf galata dhiyeessaa turte ammallee boqannaa bara baraa mirga qulqulloota ishee dhaabu jechuun jaalladha. Kana irratti maal jechuun barbaade argitan ka waggaa har'aa dabarsite baranan jirtu. Umriin keenyallee akka kana ta'e isinitti himuu barbaadeen. Har'a ni jirra boru hin jirru. Waggaa 50, waggaa 20, waggaa 15, waggaa 10, waggaa 40, 60, 80 dhibbas jira. Hagana jiraadhe jettee bee haga jiraatte lakkooftee beekta malee haga si hafen beektu. Isa eenyutu beeka? Waaqa qofa. Kanaafuu maal jechuun barbaade dhugaa ishee obboleetti keenya kana waaqayyo dhugaa ishee nuuf haa baasu. Isaallee haqa isaa baasee waaqayyoon qulqullummaa dhiigaa harka isaatirra jiru. Inni dhuguma ajjeese jiraate dhugaa isheellee baase innis murtee ofiin argata. Yoo inni najjeesin garuu inni bilisa hoo ta'es waaqayyo dhugaa isaa baasee gadi nuuf haa baasu. Waaqayyo birraa kadhannaa malee wanni dhugaa baasu hin jiru biyya keenya keessatti eenyuyyuu dhugaan hin baane. Maaliif gaafa jennee dhugaan haa caaluu hin baane? Finfinnee keessatti kan wareegame maqaa Oromootiin. Gameessa meeqa dhabne? Hayyuu meeqa dhabne? Beekaa meeqa dhabne Finfinnee keessatti? Dhugaan eenyutu bahe kan namuutu hin baane jechaadha. Kana jechuun dhugaan Andu'aalemii fi dhugaan haadha warraasaa hin dhukkata jechuu miti. Waaqayyo kan keessaa baasu qaba. Kan mul'isus kan dhoksus qaba. Maaliif kun firdii isaa harka waan jiruuf. Mucaa qacalee sansoora abdataa kan beektaa Finfinnee keessatti mucaa afaan Oromootiin koomedii garaagaraa hojjetee sirbee kolfee taphatu san
akka har'aa guyyaa san taphachaa olee galgala waraananii ajjeesan. Akkasumas immoo dubartii dhiyoo kana Finfinnee keessatti waraannamte intala Wallaggaa kan taate Abbabeechi faarfattuus turte koomedii adda addaa keessa nama turte nama cimtuu turte. Ishiillee akkasuma abbaa waraanee ajjeese hin beekamne. Dhugaan biyya keenya keessatti ni baha jechuun abjuu eeguudha. Dhugaa kan baasu eenyu akka ta'e beektu Waaqa qofa. Abbaan firdii abbaan dhugaa isa qofa. Isarraa eegganna dhugaa eenyutuyyuu jechaadha. So justice for Qananii Firii Andu'aalem Guusaa jedhaati viidiyoo jala koomentii keessa nu barreessaa isiniin jechuun barbaada. Asirratti maal dubbachuun barbaade namoonni tibba darbee fakkeenya akka Masarat Dhaabaa fa'a. Suuraa isheen kaleessa ol baaste isiniif hin kaataan binalii irra laala. Gaafa duraa isheen isatu ajjeese jettee suuraa wayii kilippii dhiiditii godhanii fuula isheetii irratti kan xabaasa wayii qabu tokko ol baasanii akka Andu'aalem reebaa ture. Akka inni ishee dhiphisaa ture, akka isheen qaxaqqaxaa ture, waa heddurraa haasa'amaa ture. Sooshaal miidiyaa kana namoonni waa hunduu dhimma mataa isaa irratti bahachaa ture. Ani garuu hin dubbanne viidiyoo namoota sheer gochaa ture malee afaan kootiins waan hojjanne. Har'a maaltu na dubbise beektaa? Waggaa ga'uun qalbii isinitti fakkaate. Jiraattee waggaa har'aa ga'uun waggaa kana kan jiru baran akka hin jirre. Jiraannee carraa har'aa argannee dubbachuu kana isa galateeffachuun barbaada. Obboleettiin keenya kun waggaa har'aa jirti baran hin jirtu. Isuma kanatu na hojjechiise viidiyoo kana. Jireenya har'aa fi jireenya boruu adda baasu waan jedhu irratti hundaa'een hojjedhe malee dhimma biraa barbaadee miti. Agaasoo irratti maal jechuun barbaade? Fakkeenya nama baay'eetu karaa sooshaal miidiyaa akka moonet beeksisaa fa'aa kan akka weellistuu caaltuu kan akka Masarat Dhaabaa nama baay'eedha namni akka inni ajjeesetti akka kana dura dabaddabaa ture akka Hannaa Addaamuu fa'aa nama baay'eedha jechuudha namni waan kana hojjechaa ture. Irratti poostii gochaa ture akkasumas mana Amaaraa seenanii mana Yoonii Faanyaa fa'aa mana namoota garaagaraa seenanii akka waan jarri dhugaa micaa'uu kanaa baasanii irratti duula turan. Amaarri ati kiristaana ati musliima jettee adda siin baastu asirratti waan hubachuu qabnu. Oromoo nama maqaa dhahate morma gutti garaan jabaa illaaftu Amaarri. Amaarri musliimas Amaarri kiristaana tokkuma. Nuyi isa abbaa keenya samillik deebisna jedhu malee isa dhugaa sii baasaniin jiru. Nama Haacaaluu ajjeesisuudhaaf mallaqa guuree Haacaaluu galaafate mana isaa seenanii yoo ni maanyaa torbaan kana keessa Haacaaluun hin du'a jedhee akkuma dubbate du'e. Harka keessa qaba jechuudha. Ajjeesus baatu mallaqa guuruu keessa jira. Nama ajjeeseef jechaadha. So nuti akkamitti mana gumaa seenna? Akka aadaa Oromoottis akka safuu Oromoottis mana warra gumaa seennee dhugaa nama tokko barbaadu jechuun du'a lammaffaa du'uudha. Kaleessa Andu'aalemii kan ajjeesuudhaaf nama meeqatutti dhaalata beektu? Diina meeqa akka inni qabu beekta? Roorroo firaa hunda baasaniin dubbatanii jedhe sirba isaa keessatti. Kana jechuun isaa natti dhaadatanis kan ajjeesetti dhaadate eenyu Oromoodha. Oromoo akkamii? Oromoo mallaqaan bitamtu jechaadha. Yaa saba keenya. Yaa Oromoo kiyya qaaliif jaarii. Uummatan baay'ee jaaladhu, saban baay'ee dinqisiifadhu. Waan nurraa fukkisu dhiisa. Masaratis obboleetti keenya. Moonetis gaazexeessituu keenya turte. Hundi keessanuu keenya Oromoodha jechaadha. Garuu dhuguma Andu'aalem muca'uu kana ni darara osoo ta'e. Inni qaqqaxa odoo ta'e. Ni reeba osoo ta'e. Isheen maaf jala teessee waggaa kana hunda. Maaliif callistee jalaa deemuu diddee qaxaqqaxamaa turte? Gaafii kooti. Lammatammoo ni reebaa qaxaqqaxaa akkanarratti ture jedhanii mana Yoonii Maanyatitti suuraa ishee fuula kanarraa akkana diimaa akka namni rukkute fakkaatu wayii baasanii akkana gochaa ture jechaa turan Hannaa Addaamuu fa'aa. Ishii akkana gochaa ture qaxaqqaxa jedhanii osoo hin taane waan qabatamaa qabda taanaan maaliif gaafa dur lubbuun ishiin jirtu osoo isheen hin du'in osoo somnee walii boo'u miti ilaala asirratti dhugaadhaaf dhaabbachuu qabna.
arrama tanan nama dura du'a. Erga dhuguma Andu'aalem badaa ta'e, erga Andu'aalem nama sakkaraamii ta'e, erga Andu'aalem yakkamaa ta'e, erga Andu'aalem muca'oo kana ni darara ta'e, ishiin maaliif jala teesse? Tokkoffaa gaafii gooti. Lammaffaa immoo ishiin akka inni dararu erga beektanii maaliif gizee ishiin lubbuun jirtu qaxaqqaxamtee akkasitti miidhamtee tarkaanfii lubbuu ofirratti fudhachuu haga geessutti gaafa san maaliif seeratti dhiyeessuu diddan? Muca'oo kana akkana godhaa jira. Hoo ajjeese yoo waa tokko taate mucaa kana nuu qaba nuu gaafadhaa Oromoo maqaa isaati seeran nuu gaafata bodoo lubbuun jirtu jettanii maaf gabaasuu diddan? Gaafii koo ijoon isa kana. Gaafiin koo inni itti aanu immoo ijoon jechuudha. Erga du'ee namni sun muka jigeetti qottoon birriidhaa jedha Oromoo. Muca'oon kun duute hin galte. Isa kalama du'e jechuudha. Haadha manaa ofii dhabee sila sa'aatii kana inni gadda haadha manaa isaa mana taa'ee kabajaadhaan fira isa jajjabeessu barbaada ture. Garuu dukkana hidhaa keessa jira. Kanatti dhagahame isa ana. Isheen duute hin deebitu. Garuu dhugaa ishii baruudhaaf eenyu akka ajjeese moo ofumaa of ajjeeste tokko inni kun dhugaa ishii baruudhaaf dhiphanna malee isheen hin galtu kana booddee isheen bakka galuu hin dandeenye deemtee jirti. Bakka deebi'uu hin dandeenye deemtee jirti. Kanaafuu jechuudha. Maal jechuun barbaada? Waaqayyoon dhugaa ishee haa baasu. Isallee immoo dukkana san keessa isa baasee gadda laphee isa cabse kana bahee nama uummata Oromoo biratti bahee uummata Oromoo wajji kabajatu yaadannoo haadha manaa isaatiif waan tokko taasisu abdii irraa qabna. Waaqayyoon harka isaa qulqulleessu. Kadhannaa bichaadhaan bira dhaabachuudha. Deebi'ee immoo ragaan mana yaalaa akkamitti haga har'aa qulqulleessee miidiyaadhaaf ibsa gochuu dadhabe? Dhuguma poolisiin seenaan qorannoo irra jira moo beekeetu mucaa kanas dhiphisaa muca'oo kanas dhugaa ishii dhoskaa jira? Gaafii kooti ani kun. Kana jechuun koo maal jechuu akka ta'e beektu? Mucayyoo kana erga inni ajjeese jedheen yookiin fooqirraa darbii shanaffaarraa of darbitee erga jedhame yookiin qoricha dhuddee erga jedhame ragaan mana yaalaa reeffa irratti taasise wanni tokko amma dhiiga kee keessatti waa baay'eetu argama. Dhiiga ishee waraabanii gaafatan marmaraa gaafatti godhan marmaraan hojii tokko guutuu fudhatu hin jiru. DNA sakandii saartii miinit daqiiqa 30 keessatti si deebisuu danda'a. Yoo dhugum guddate sa'aatii tokko yani sa'aatiin taayimiin sa'aatii warafaan yookiin dabaree walanqate ta'e jechuudha baay'ina mana yaalaa keessarra. Yoo dhuguma yeroo namaaf hin qaqqabsiisu dide oduma ta'e iyyuu kun dhimma lubbuuti nama kan du'e malee horii wayii miti simbirroo wayiis miti lubbuu namaati kun dhugaa waan barbaadudha waan atattamatti nama kamuu dursisiisee cheekii godhanii kennuu qabanii ture silaa. Maaliif yeroo kana hunda fudhate ragaan mana yaalaa? Mee dhuguma warri irratti yaada kanarratti dhugaa siniif gale jira taanaan dhugaa kee guutuu naa kenna. Naaf galeera ana bakka kana dhugaa jira bakka kana dogoggora jira jettan. Inde manni yaalaa akkamitti kana hunda tursiisa? Dhuguma dhugaa mucaa kanaa dhoskanii mana hidhaa keessa mucaa tursiisuudhaaf yoo ta'e malee yoo inni illee ajjeese isatu ajjeese waan ishaaraan irra jira waan jedhu fidanii nuu kennuu qabu. Yoo immoo isheen ofii of darbite bakka dhiigni isheetti jige sanii fi ragaa ofii of darbite san DNA irraa argamuu qaba ture. Kana hunda fudhatu. Maaliif akkana akka godhan ani hin beeku. Dhimmuma mucaa kana tursiisuu mana yaalaa keessatti sadararuu isa mana hidhaa keessatti sadararuu isa dhiphisuu mana yaalaan jedhee dhiifama mana hidhaa jechuu barbaadate mana hidhaa keessatti isa tursiisuu fi isa dararuudhaaf yoo ta'e malee kana hunda nama tursiisa jedhee yaadu ragaan DNA jechaadha. So dhugaa isaa Waaqayyo haa baasu. Harka isaa dhiiga shakkame kana Waaqayyo qulqullummaa isaatiin qulqulleessee sanuu haa baasu. Akkasumas obboleetti keenya boqattee dhugaa ishees nuuf haa baasu. Lubbuun ishee boqannaa bara baraa akka argattu hunduu kadhannaa taasisaa fi namoonni waan hin taaneen suura ishee uffata gabaabaa uffattee uffata dhanna mul'isu uffattee
irratti duultan jiru ammallee suura gadi galchitanii baga duute kan jedhus jira hin jedhamu. Atis boru sadarkaan kun carraan ishee qaqqabe kun si qaqqabuu danda'a. Dhugaan kee dhukatuu danda'a. Waan si mudatu hin beektu. Haga jiraatte beekta malee waa fuula kee dura waan ittiin duutu waan ittiin duunu eenyuun beenu. Kanaafuu murteessina. Waangila irratti maal jedhaa namatti faradii sitti faradama jedha. So akkasitti faradamu beekta taana namatti faradii. Kanuma jechuun barbaade galatooma waan dhaggeeffattanii fi waaqayyoon obboleettii keenya kana arjummaa isaatiin dhiifama isheedha akka godhu abdii qabna. Caqlaadha cubbuun qabdu safuun qabdu mucaan tun miskiinummaadha gara laafettiidha hiyyeessa bira dhaabbatti. Waaqayyo arjummaa ishiin biyya lafaa irratti hojjette san ilaalee dhiifama isheedhaaf haa godhun jedha. Akkasumas immoo waggaa ga'uu jechuun waan salphaa isinitti fakkaate. Namni har'a waggaa ga'ee akkatti dhaabbatee gaafa deemu qalbimatti yookiin fedhiidhuma kiyyaanan as gahee jettanii yaadina. Hojii isaa waan ta'e yaadatina hin dagatina. Oolmaa waaqayyo nu oolche daqiiqaaf sakandii nu hojjennu keessatti tarkaanfii aniif asii hamma achiitti miila takka kaafannu akka arjummaan isaa nu keessa jiru gadi fageenyaan beekuu qabna. Kanaafuu warri na dhaggeeffatan hordoftoonni kiyya jaalatamuuf kabajamu warroonni chaanila eebbisaa intartiimanti yookiin masihaa eebbisaa kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatina. Warroonni immoo kana dura maatii keenya taatan nu jala warri turtan nu hordofaa warri turtan hamma ammaatti galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yaada qeeqa komiyyoo qabaattanii koomantii keenya jalatti balballiin booksii keenya yeroo kamuu banaadha. Koomantii jalatti qeeqa kana balleessite dogoggora kana qabda bakka kana sirreeffadhu kannaan jettan yoo jiraate na sirreeffadha. Oromoo kiyya qaaliidhaaf gaarii wanna safuu cabsu wanna aadaa Oromoo cabsu wanna duudhaa saba kootii cabsu waan hojjedhee jiraadhellee bakka kana dogongortee jirta bakka kana sirreeffadhu obboleettii keenya gaafa naan jettan akkan sirreeffadhu abdiin qaba gara fuula duraatitti jechaadha. Kan darbe of duuban deebi'u balleessaa kaleessa balleessanirra irraa barachaa deeman waan ta'eef jechaadha. Warroonni haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin irraanfatina. Viidiyoo garaagaraa hojjenne akkasiin qaqqabsiisnu gaafa gara dachee Oromiyaa galleellee Oromiyaan maal akka fakkaattu seenaa Oromiyaa aadaa Oromoo duudhaa Oromoo qorannee kan simbiraan geenyu ta'a. Kanaafuu galatooma share gochuudhaan wal qaqqabsiisaa. Ergaan kun ergaa hunduma keenya faayidaa qabudha. Maaliif waggaa keenya jechuun salphaa miti. Namni qalbiitti miti kana waggaa ga'u har'a dhaabbatee deemu boru akka hin jirre of baree deemuu qaba. Kanaafuu galatooma.